Master Abinnat Kabbada miidiyaan hawaasummaa akkamiin jireenya lammiilee dadhaboo akka jijjiiru nama gochaan agarsiisedha. Namoota dhibamanii rakkatan waliin dhukkubsata, haadholii rakkoon boochisu waliin boo'a, miidiyaa hawaasummaa gargaarsa walitti qabuun gumaachuun beekama. Master Abinnat amma garuu ofiisaayyuu dhibee amaarratti akka kufee jiru turtii miidiyaa AMN jedhamu waliin taasiseen ifoomseera. Yeroon nama rakkateef gargaarsa walitti qabu taa'uu hin danda'u kan jedhu Master Abinnat Kabbadaa maalummaa dhibee isaa kana sana jedhee lafa kaa'uudhaa baatus dhibamuu isaas namatti himachuu hin barbaadu jedheera. Master Abinnat yeroo baatii tokko hin guunne keessatti birrii miliyoona 30 ta'u walitti qabuun namoota 5 gara biyya Hindii dhaqanii akka yaalamanii deebi'an taasisuu ibsee jira. Anamma dhukkuba qoratamee hin beekamne keessan jira. Dhukkubni na dhiphisu kun qorannoodhaan hin argamu, ofii koo dhabaa xinsammuun miidhamaan jira jedhe. Hangam keessi isaa dhibamee qaamni isaa irratee uffataan hodhoksee deemuu barbaadus amma garuu akka dhibameerraa beekamuu jalqabuu kaasa. Yeroo imimmaan haadholii fi abbootii haqamee arguum, yeroon obboleessi koo boqoo ol qabachiise akka deemu taasisu, yeroon obboleettii koo dhibee kaleen qabamtee turte garuu fayyitee seeqannaan ishee deebi'u arguu caala wanti na gammachiisu hin jiru, sana ilaaleen jajjabaadha jedha. Dhibee keessoo koo waaqni akkanaaf wallaanu namana, kanaan achi nama rakkisuu hin fedhu kan jedhu Master Abinnat Kabbadee uummanni Itoophiyaa akka waaqanaaf kadhattan kabajaan isin gaafadha jedheera. Waan jaallattanii na hordoftaniif galatoomaa. Giddoo Baayogiraafiidha.